Kun maalidha kun maal faayinii itti gurgurri maa bahu? Anche lei si apre casa. Nyaata aare nyaadha. Walla nyaadha. Liqimse. Liqimse. Maanu fi goote wal liqimse. Liqimse naani. Liqimse. Gootee nyaatta laala akka namaa jechuudha. Qaqqati nyaa siin diqqeessite. Siin diqqeessite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akka nagaa qabdanii jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jedha adammoo deebinee dhufeetiin jira addammoo waan ajaa'ibaa takka qabadee isiniin dhufe inshallah iidallee baga jala bultii ittiin ramadanatiin isin gahe warri amantii muslimaa martummaan keessanuu isiniin jedha wal arkinuuf ka waliin arkinillee guutummaan keessanuu qilleessa rambalalee isinaa ga'u isiniin jedha. Dhugaa rabbii dubbachuuf hadda abbaa manaa kootii fi gaarii fi qaalii inshallah isa fuuldura isa abbaa ilmoon kiyyaa abbaa ijoollee afurii kiyyaa ganaa naa ta'uuf deemu jechuudha. Dhiira lamaaf dura lamarraa dhaluu deema Mustafaa jechuudha. Kanaaf garuu Mustafaa du'aayi nuuf godha inshallah arafa kana booda akka nikaa nu godha waamaatiin kenna abdii qabna arafa kana boodatti qabami jechuudha. Maaliif illee sa'aatiin illee ammas maraawwanni hundi naami waan bakka ni jira miti akkan jedhee isinii himu hin jiru. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenyaa hadha roozaa maal qabattee dhufte jechuun keessan waan ajaa'ibaa takkan qabadhee hadha guyyaa dhaloota abbaa manaa kootii isaati jechuudha. Achumaan sapiraayizii ajaa'ibaa takkallee isaa qaba. Ramadaan irratti piraankiin irratti dalaganii turan isaa fi Muktaar jechuudha. Ramadaan keessa piraankiin irratti dalaganii boochisanii turanii ati maali dhiiraa minaaminii ajaa'ibaa boochisanii turanii booda sapiraayizii na godhanii isa jaan ammaa olii hin bulu dheengaddallee akkuma argitanitti jechuudha. Bishaan sargii deemna jennee aanaa tottolfadhee daayifii waamee qata'ee isa bira dhagee bishaan baaldii guutuu narra ganneeqi. Kanaafuu hordoftoonni keenya marti keessanuu roozaa irraa kafaladhu naan jedhaa turtan jechuudha. Kanaafuu kafaladhaaree ka addaa kana kafalachuuf hin deema jechuudha. Hadha amma Mustafaa irraa jechuudha. Saniin birri natti ergee nyaata nuuf dalagii roozaa minaamin naan jedhee nyaata nuuf dalagii bakka waxii foonii yookiin ni jira mixibsii ta'ee homa ta'e wayii nuuf dalagii naan jedhee hayyeen jedheeni birri na ergee baay'aajillee kafalee foonillee dhufee wanni hunduu dhufeetiin hin jira garuu anamootuyyuu nyaata sanillee hin dalayne maaliin godhe beeytanii kunoo qursii firfirii sa'aatii kana nyaatanii firfiriin godhe nyaata bareedaa laaliin nu dalagii itti yaadi nu dalagii jedhee waa hunda baay'aajiidhaan bitee shunkurtuu waan na barbaachisu hunda jechuudha dhugaa rabbiitti biteetiin natti ergeetiin ture jechuudha. Roozaan tiyya xibsii fi waan jinni inni naan jedhe sana achi dhiisee yeroo inni beelaheetiin dhufe firfirii jala kaa'uuf hin deemti nan dhiisu dhugaa rabbi nan dhiisu jedheetiin yaada waa'ee na godhullee hin beekne. Waan na godha jedhee hin yaadu. Kanaaf ka dhugaa rabbi dubbachuu namni tokko waan takka fedhee yoo na godhe isiniin jedhee yoo waan san isin gootan hin argamne yookaan itti aaruu danda'a yookaan itti qaaquu danda'a. Andammoo yaada naa dhufe isaan suurallee barbaadeetiin hin dhabee ashaangulliitii bitee nyaata keessa godhan jedhee ni dhabee garuu maal yaadu jira beeytanii firfirii kana yookiin wal qabeetiniin sooftii kana keessa jechuudha. Sooftii tana baasee mammaree jala dabarsuuf hin deeman inshallah isinii galee an dheengadda akkasitti sargii deemadhee hin dannasa jedhee osoo hawwii meeqa qabu osoo waa meeqa ta'u osoo yaadu natti kutee sargii aruusa hiriyaati yaada oolche takka walaalu meeshaa bituu diddaaf natti fakkaate wanni inni akkas bishaan matarraan ganna naqeef meeshaa bitaa diddaaf ta'uu na ooltu garuu Mustafaan nama akkasii sanillee miti jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya isinitti hin dheeressu akkuma isiniin jedhe firfirii godhee sooftii keessatti awwaala amma itti aansuun ammoo asirraan ammoo sapiraayizii ajaa'ibaa kana isaa qaba jechuudha. Kennaa sapiraayizii baay'ee das nama jedhu ka inni illee irraa gammada jedhee yaadu ka isin hundi keessanuu irraa gammaddan jedhee yaadu jechuudha. Hadda jaanni kun immoo matarraa yoo gannan naqamini inshallah ana isuma laaluu fi baqa abbaan manaa tokko bara osuma jaartiin balleessitu ka obsu jira bara obsu nyaata akkasiisan godhoo jedhanii yoo isin hin goone ka obsu jira hin obsamoo natti ka'amoo meeni malaala waan inni na godhu malaala inshallah isarraa kaffaladhu naan jettanii hedduun keessan as jalatti roozaa irraa kaffaladhu naan jettanii yeroo inni bishaan naqu komentii ala barreessaa turtanii. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya hanga inni dhufutti nu faana tura isiniin jaan ammootuyyuu harka dhiqadhu maal jedheetu maal akkuma namaa wanni hin jiraame waan rugaa kana godhetti itti wanni jedhatanuu firfirii waan
wanni wayii godhe akkasii kanaafuu akka xumuraan fa'aa turaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa kaameraa kee cufe walitti deebinaa yeroo inni dhufetti jechuudha. يا جماعة الخير الله الله Jookiin illee hin badne. شاء Haga ganaa meeshaa bibbitan nutti gara mushurraadha meeshaa manaa baay'ee hin qabnu. ركوك أول إنك آي أدون الله الله Aduun tabireemi? bishaan keessa akka yaa'u Maal bishaan haadhu? taa'e. Booda mistira kiyya laalu. Mistira miti waan biraa laaluu kee kenne. Mistira kiyya laalu. Hayyaa nyaata nyaadhu kaa? Mistira kiyya laalu. Hayyaa ami nyaata nyaadhu? Meerre nyaanne. Nyaanni kun kana kaa jechuun. Maal taate? Insa benka. Eh? Foonoo. Foonoo. Yoom afaanii kun foon ta'e waan biraa taate yoom argite? Amma muutii dhiisiga maal taate? Wallaan nyaanni qorra jira nyaanni. Foon bitattee kana maati nu iyitu maal meetire? Foon karaa baay'een fudhatee badde. Hayyaa akshin nyaadhu. Bal'aan sabti. Nu karaa baay'een fudhatee badde bismillah. Baajaaji bitaate naa foon. Nyaadhu. Maal taate? Meerre foon abba foon ganama birrii yeroo sadii maal naa wal Birrii yeroo walaan seenne booda lamuu seente. Walaan silaa. Birrii yoo dhabne namni yaaki muudina wala qabataa yoo birriin qabaanne akka naa ergi jettu booda. Nama qadaa nyaadhadhee wallaa ka bakkamee adeemu foonis bira nyaadhadhee ka dhufe. Achumatti itti nyaadhe maal yeroo sadii guutuu maal risee tokkollee. Yeroo sanii jechuun injiraa miti jedhee iskaarbiyoitiin bitadha jedheeti. Dubartiin wayiin qadaa laazumtee ni qadaa. Iskaarbii kophan nan gaafattu dha qadaa isa dubartiin irraa fuutamu muudii kun. Muudii malee miti nyaadha nyaata kam argatan nyaata. Buddeena kama dheessinee buddeenni garuma hundattuu dheessinee jalaa dhumne buddeena akka inni tabbatu rabbee. Duba maasitti kan naree? Maal abboo firfiriin maa marattuu kan godhanii maa nuu godhuu wallaalee sama. Nuu godhuu wallaalee. Rakkoon qabuuti ni ayyee nyaaddu kaayi. Rakkoo muudii nama irratti hin kaatin foon fidee argine ka'e. Foon fidee eessaa fide foon? Baddeesi fidee argine wallaan sadda ka'e. Maal fide fayyaa qabdu foon eessaa fide? Kan tikisee sadii guutuu walee asillee hin jiru garasii muwaasalata baasaa ratteeti yeroo lammaffaallee maal taasise? Maal muwaasalata baase? Kakanama foon bita maal bahaaraata bita maal bita birrii mana wal jibdoo. Birriin sanii ati birrii gasi baase argine muudii qooti. Birrii kuma jahana ergiteer kun jaasa maal foon bitti jettee yaaddaati. Kayyamma argine maal ka'ee fide koo wayitu mana hin jiru hayi. Osoo finfinnee si geesse baabul yaman si geesse kuma shan hin baasu kuma shan wallaa kuma shan hin baasu. Mandii fi luka hoolaa takka qalabattee maal taasise? Hayyaa nyaaddu kaa akkanattu rakkoon qabu. Amma bara buddeena muudii dhiisika amma argine. Muudii wayitu hin jiru nyaanni wayitu mana hin jiru Mustafaa dhugaa rabbi dhugaa sin jechuu jiraan dhugaa rabbi. Haara dhugaadha. Amma nyaata nuuf fidi maal taasise? Taphatti kunoo nyaanni kanaan ala nyaanni biraa jira. Buddeena amma buddeena na fiddee maal taasise jira? Kunoo. Wallahi lazii nyaanni biraa kanaan ala hin gooneen. Naamani wallahi hin goone. Birrii noo meete birrii maa birrii na laafu natti kan hin jettu. Nyaadhe xabbafadhe nyaadhe yeroo tokko dubartiin illee gara ofii goruun bareedaadha tumaan xabbafadhe si dura nyaadhe. Maali? Foon. Foon bitadhe si dura xabbafadhe. Maana waamte qofadhe maana waamte yeroo kon qabu birrii yoo eegan balleessite maana waamte. Nyaattu kaawee firfirii. Tiraaspoortii kaawwadhee firfirii nyaadhee galaa barbeeni. Firfirii nyaadhee galaa. Kamara hoo qabaree maa? Man sabiin taphadhiise. Taphadhiise loo jechuudha. Wallahi tamno itu jir. Gaffi dia marginin bekan. Male nama berapa waktu? Nama berapa mal ya memang hanya definnya duka Mustafa ya defka. Ana magara guta cumbar badu video kau nyana mal tasi gara bune gara. Shit ish jadanya dubo de nyata. Wala mari ning kabu Milan de maru besanu phone nyata de ko pakawe tayro sa. Yo mabade dake Manin to de woki goda ak minar raga de dem kan sporti de dalaga de phone nyata de. Hai.
Fudhate xabbasta nyaannee sanuu manatti dhadhaan maal godhana jettee mudira qabattee. Hayyaa nyaadhu waa kunillee rakkoon qabu hayi. Xabbafamee Boomma kanaan ang dirqom wallaa afaan malama qabuttannaan na cufaa beektaa ka'ee fi dargine. Kun jirtu fi dayyee lafa maataa ture rakkoon qaban beekan qaadee mudira qabata. Aran xiqqaanne ang boo itu madatti goone. Wallaahi billaan amani boo mana hintu mana yunjiru foodhumaan. Awa diraamaan boombi. Wallaan sabda. Wallaa foodhumaan mana jiru. Foonuma wayitu nagadda hayyaa. Maal jechuudha beekan. Maal waan tokko horoosa. Nyaakan maa nyaanne dhisi haame kaana yaa. Urga kana maati diggisiin ati daggasaartu kana hayyee. Firfirii ma. Wallahi. Wallahi firfiriin kun forosii meeqa beekaa. Ani akka dhiiraa ati ilaalu oo barbaade alaa santi shubitadhe nyaadha kana godhuuf sa'a 5 irra ture firfirii kana takkitti godhuuf. Nayyee kaa kopha nyaadha kataana. Itti jiraan nyaata alaa mislaama. Ayyaa nyaadhu haa. Wallahi afaan hin qaban maal taate si miicee maal taate badde. Maal taate miicee. Haa sorti kalau dah ciri dapet ini mah nyaade galami. Benar bam. Wallah. Haa lah. Hai, kidi kamu alma fi Rozi ya. Wallah. Mustafa ya. Ya bibi. Hayya nama keessan balleessini nyaata. Bishaan illee garaa fi guutiin hayya. Balaa rabbii dhaabbattee nama shanii olii hin beekam. Maal jettee? Roza foon azuumee. Namni Gana waraabee fi nama ergu deema aarsuma. Amma nyaadhu kan. Jakas kan. Oke, boon nyaadhu argina kana jama. Eshi takkitti afaan bicha kaadho yee. Afaan si kaawwa ishee yookiin Eshi takkitti afaan si haa kaa'u. Amma maati nyaata nu azuumte moo maaliin taphatta? Firfirii namni qadaan nama azuuma abbo. Qadaan isaatii torban namni firfirii nama kenna. Tan takkitti bicha. Hayya isikii kootu kamaa sira waa irra hojii waa irra bulte moo maaltu sida dadhabsiise sila? Maali kun Roza? Maali kun? Kun? Kun maali mijoo? Kun? Kumi? Kun maali kaa waan itti nu deemtu? Maali kun abbo? Firfiriidha kaayi. Waan dhamaatu maal taate mijoo maal taate? Firfirii si kennaan jira. Kun maali kun maali faayinii itti guuri maa abbo? Haa ankillee si abaraqaa tarraa. Nyaata naan aare nyaata. Wallah nyaata. Biqilse. Biqilse. Waan ofii goote wal biqilse. Biqilse naan biqilse. Sini kimse kamaarra nyaadhu maa ofii goote bira kon qabu. Wallah nama salphiftu akkana kulu. Biqilse. Maal abbo? Softi. Maa afaan itti kaawwatu nageetu. Mustafa Softi. Naggolee nyaata. Nyaata kottaa nyaadha iyyee nyaadha. Maal abboo kun maali? Si osoo keessumaa hojiin dhufee akka laa idaa. Softi. Softi. Maal abboo ati dhalaadhaan abboo maal taasise? Softi na keessa ciccette. Duuba ati maaliif keessa keette maali maa akkamii hin eeggatu namni furriin taragattee ta'udha. Yaa akhi laa ilaaha illallah. Ati akkamitti akkasitti waan fedhe loota akkasitti gadi natti gacuqqaalta duba. Afaanitti nama deemtaa garuu osoo nama hojiin dhufe. Hin argine kaan akkatti waliin godhe maaliif beeku duban? Waliin gooteeyyu. Softi bilchaatee bishaan keessa seenee baay'isiin jechuu keetti kana furrii naqattee watan itti keessa cikeette. Furrii maali naqa? Na jala kaase roosa laa na jala kaase. Maal abboo namni kana? Firri tawwalla yera kongo foonu na ferma jechuudha. Fumaa firradda. Nyaata guyyaa takkatti nu gootee kun firfirii qadaani. Tumama keessa gurte roosa. Keessa fuuti nyaata maal jechuudha. Nyaadhu fixee nyaadhu. Maal nyaadhee fixa soofis na liqimsiiftee giddidha. Nyaadhu fixe nyaata. Walla nyaadhu fixe nyaadhu. Soofti na nyaachuu. Nyaadhu fixe isin nyaadhu fixe. Nyaadhu akkasumas soofti wajjin kam jiru kan. Asumatti ufii naa fiddee nyaadhu. Nyaadhon. Kanaa yoo bakka himee dhaqee of keessaa baasa. Roza nyaadhu fixe isin jechuu jira. Maali nyaadha Mustafa soofti na nyaachiftee ooyi. Nyaadha jee nyaadha. Wallahi. Maal nyaadha? Nyaadhu akkuma naa dhiyeessite kana. Nyaadha ati kaa. Soofti keessa guurtee nama fiddaa baatu fayyaan qabdu. Nyaadhu. Wallahi hadii dasii cabsoontiin. Wallahi. Let's go. Nyaadhu.
Gootee nyaatta laala akka namaa jechuudha. Qaqqootii nyaata siin diqqeessite. Siin diqqeessite. Sii bara. Harkaan jala hin deemin. Harkaan jala hin deemin. Hin bobboottaa. Hin bobboottaa. Siin bobboottaa. Sooftii keessa keettee namaa goota nyaata. Sooftiin argina bumaan harkaan jala hin deemin isin jenne. Harkaan jala hin deemin. Qajeelee nyaata. Qajeelee nyaata. Sooftii keessa keettee namaa goota nyaata see. Ishee ayyee maaliin? Ayyee nyaadhu ayyee. Ofii gootee nyaadhu. Nyaadhu. Nyaadhu isin jalaara. Moo ulee takka takka adda leegamsuuti ulee latti si galuu qabaa? Taphaa biraan gisii godhu jira. Du'ee wallaahi sooftiin leegamsiite. Wallahi surprise ajaa'ibaa sii qaba. Prank si godhu jira. Xiqqaa na tumsu wallahi. Prank ma wallahi. Wallahi takkatti an kaayira argee akkatti sooftii keessa keettallee argeetu. Ma foofti jayyee deeme iyyee kaala. Wallahi foon hin jiru ngoon alabaan nyaanna dheedini surprise sii qaba garuu. Wallahi. Wallahi surprise ajaa'ibaa sii qaba. Anam walumaa gala akkatti kaameraa maayikii illee asirra argeeti prank godhaartu argee wallahi se ciisiisa dheetu. Garuu sooftii maaliif ibsisiifte Mustafa? Siitu maali muudiin akkana maali nyaata keessaa kam namni nama kaayaa kabajaa nyaata bakka nyaata kabajaa nyaata hin jiru rabbi. Jira bakka. Dubo nyaadha yee nyaadha mamaa. Badegaadha wallahi lazim prank jedhe sitti meemu. Akka prank kaalinde prank. Tumuun dadasiisidha siyyuu na tumuun dadasiisidha. Ani dasna wallahi asi. Badee rabbi kee. Bakka ishi bakka Mustafa rabbi jee prank si godhe. Prank si godhe kanaafuu surprise jee. Prank maa dina gootara si godhe. Wallahi wallahi. Agarsiisa.